osoo taphataa anumaa ba'u deemu uummata Somaaliidhaa namni sadii wal kadhatee dhufe isaan jala namni neelatti ayyaa achumaan muuziqaa banee fi geeman taphadhaa yoo nufi push godhan jee sirratti ergadee garuu immoo hin qabneemi isaan deeman karaa isaanii hin baay'ateen Habibti si jamir qaraa Somaaliyaati maal keeti Oromoo fakkaata. eenyu akkamitti nama nufi maal jechuudha lafatti na beektaan Somaalee fakkaata. Maal keeti Oromoo fakkaata. Lafee ilaala gaa'e sirba muuziqaa Somaaliyaatti bantee fi kawaata akka hiikaa isaan beekne kana Somaaleen akka qaqqachiisuuf ergatteedha. Maaliif asuun akkana ergatti jedha. Jala bara waa ofirraa ilaalu waa tokko aaniin sun alhamdulillah bara asuun tummaaf ergattee hadha edda sirba Somaaliyaatti bantee agarsiisa Somaalee na tumsiisuudhaan. Somaalee gidhaatti darutee humna narra laallatti. Somaaleen sila akka asliif ariita sanis si ariitee mitiire Somaaleen dandeettanii haadha faaxee malee. Oh my god. Okay, Ana mau screen ya mali nama media kana irra kan namni kasaare anuma qofa gaa isin kasaare bar maaliif jenna waggaa jaha asirra jira lolaa tokkicha miisanjara hin qabu nama jimbifatee leencaa yuunivarsiitii darbu kasaara guddoo an keessa jiru laalaan anu kasaara kasan jiraame nagan turi baicha. lolaa tokkicha miisanjara hin qabu nama jimbifatee tuma leencuma yuunivarsiitii darbee maqaan aggo Biye nyata kutana push goda yana let's go. ni markush na gotame miskina I am back okay. Nuti deemee ibiroo shataa kuma sadii kuma lama ibiroo shataa hojii taphachuu naa wayya. Ho'itee dhufte. Ho'itee dhufte. Nyaataa itti tiyya. Deemee haadha faatee fidii jedhanii haadha faatee lafarra gangalchuudhaaf leencaayyuun wannoodha. Deema itti deemee haati faatee malaan jiraatti mala. Malaan jiraatti haati faatee. Wallahi. Malaan jiraatti takka laayif goolii leenca faadhee leenci laayif goolii naa buutee hin beekan. Takka leenca laayif goolii faadhee leenci naa bu'ee hin beekan. Tasaa akka tasaa. Haadha faatee deemee fidanii haadha faatee lafa hararraasuudhaaf haadha faatee lafa balleessuudhaaf jechuudha. Xafishaaloo xafishaaloo jechuudha. Bisinaa xafaxafu sheexanni. Sheexanni lafaa sinaa xafaxafu. Warra addochi. Gaafa torbee lamaa gaafa torbee sadii hin jirtanii achi booda. Amma akkana kennanii gaafa torbee lama gaafa torbee sadii hin jiran. Osoo tiktokiin kun dhaabate immuun gadiyyaa tura bisanitti hin fidin gaa'es wallahi. Osoo tiktokiin kun dhaabate giiftiin amma asirra namni akkana walii kennu tun wanna jette tiktokiin kun hin dhaabataa giiftiin hin jirtu qaraa namni giif hin datte kiirra jira. Gaaf kaan ummuun tun akkana gadiyyaati takkana 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 takkana. والله ربنا هاريزي قافة تيك توكين كنا بدي تنجي يجري تبوك كان بريزدانت ما مفكات والله ربنا قافة تيك توكين كنا بدي تنجي مرة مكان guyyaa torbaan irraa guyyaa irraa leencaaf yuunivarsiitiin garroobu kun lafa garroobaa dhasitanii gaayis yuunivarsiitiin tokkichi doolara 500 gaafatu guyyaa irraa guyyaatti darbamu laala doolara 500 asal yuunivarsiitii tokkicha jechuun doolara 500 leenci doolara 300 laal doolara 800 luuk gaafa kun akkanatti darbamu haadha kee dhugaatana dubbadhaaf karaa fira dhabeera. Nanti murah betul ini kira dia mampu setada. Sini ramai tapi orang kapten itu nanti namanya wan bera orang muda biar kan aja bukan logo tani tapi jata mission di sini namun nama di pasar dina sentet tani. Umat kisara malah ishi itu pun orang amuran jalan. Jadi jalan itu ishi nanti kita ishi. Golfu tapi malah ishi jadi. Nanti ambil mulai jasa naguta gifti garan dia cuma ni kuda shanagal tu. Aku shanggale kuda jaha galto ishi gala to nanya awru ishi la ishi wala salati ka ide bo ila ba raya ne masalati ka ide ba
warma Itoophiyaa kana jechuudha. Wallaahi warma Itoophiyaa kana warma Itoophiyaa jiru kana jechuudha. Wallaahi takkallee biyyumaan keessaa deemee miti. Warma Itoophiyaa jiru kana koomentii isaanii waan biraan argan gisee jedhu kanis jala baratan. Sanaan teelan ana takkasi godhe. Waan biraa koomentii biraa siyaratti hin barreessan dhufanii jennaan. Gisee akkana gadhooftee ilaaltu kun Itoophiyaa. Gisee akkana gadhooftee ilaaltu viidiyoo isaanii jala gisee ilaaltu Itoophiyaa maa viidiyoo matu warma Itoophiyaa. Maalillee shukkasi faaraa taatan qoy jaarraa 20 takkaffaa keessa teettanii. Kutaa 9 barata akkana illee koomentii barreessa. Kutaa 10 barataa kutaa 12 barataa kutaa 9 barataa kutaa 8 akkana illee koomentii barreessa si jalatti gisee ilaalteetiin jedhu. Jaldeessa jechuudha. Tokko faatee dhiira jechuudha. Caatiin hidhii kana keessaa baaftee kun oolu. Gaafa caatii san dhabee jedhee ejji lafan argitu. Gaafa caatii san dhabee ejji lafan argitu kun. Gisee dhufee koomentii jala barreessee jala gadi buutee kanuma kunummaan jettee gisee ati ilaaltu kun. Akkana jira kun gisee ati jala gassee jiraaf. Maali kun jettee gisee jalatti gabbuutee ilaaltu. Homachaaye. Hoolaa keenya yookaan ammoo re'ee ganda keenyaa takka na yaadachiisa. Gisee ilaaltu. Homachaaye kun arraba isaa diimaa kana gada bulee. Gisee hoolaan jettu argitanii kana baala ga'u. Gisee dhufee koomentii si jalatti salaam jedhee koomentii si barreessu bakka xiggi allee araadaa maala xiggi. Kana aga xiggiti sanattani gisee ati ilaaltu jechuudha. Gisee kun hojii laga dibuutee ilaaltu. Gisee ati jala gabbuutee ilaaltu. Duuba isaa surree isaatiin jira laal. Bar jala gabbuutee gisee ati ilaaltu. Duuba isaa maaltu jira beektaa surree isaa. Makarajii dinnichaa taffeela. Makarajii dinnichaa taffeela. Ammallee wannoo kanaan suuraa ka'e ashaangulitii wannoo kanaan suuraa ka'e manaaxirii wannoo fuula irraa kana jechuudha. Kakuun waan akkasisan yoon fayyadamaa ture ani 2015 14 keessa jechuudha. Waan akka manaaxirii guddaa homaa kan ofirra ka'anii keessa galanii suuraa ka'an kan argitanii waan keessa galanii suuraa ka'an kan. Waan akka abaaboo minaamina kana keessa galanii waan akkas akkasiisan jechuudha. Baay'isa bu'ee nama mana dimlaayitii keessa ta'anii waa nama arrabsu. Yaa an keessattuu dhiira dimlaayitii keessa teettee koomentii naa barreessu. Baay'isa dhiira siniin se'u baay'isa bu'ee. Dimlaayitii keessa teettee akkamitti dhiirtii koomentii si barreessu. Waa si arrabsu. Dimlaayitii keessa ta'anii. Hannaa taachuu sanaxala bakka sanaxala achi fagaadha. Namni fincaan bichaa achi fageessee fincaan miti. Yaadallee achi fageessaa yaada. Achi fageessaa yaadallee gisee yaadda. Achi siisaa yaada. Tiktokiin dirree arrabaatii dhaga'ee dhufeetuma gisee mana kiyya jala dhuftee Maamad